jechuun ani gaafa baaroo wareegame guyyaadhumaan dirree seene ture. So an ganama dhufee inni galgala sana wareegame balaadhaani malee waan namni itti yaadee shira hojjechuu hojjete natti hin fakkaatu. Achin ture gaafa inni wareegame sana ammasuman himuu danda'a sanarratti. Ayyee wa tokko jira shakkiin baay'ee haasawama. Baaroo Tumsaa bahat warri jaarraa abbaa gadaa ijjeesse yookaan jaarraa abbaa gadaa ijjeessisee waan jedhutti haasawama. Angaafadhee Baaroo Tumsaa kun akkamiin du'e dhugumaanu jaarraa abbaa gadaa kun waan kanadhaan shakkamaa jennaan obbo Leencoon lakki wanni kun dharaanaan jedhe dubbatan. Muhammad qajeelaa yaadate. Profeesar Muhammad jedha. Profeesar Muhammad qajeelaa yaadate ani takka addattis banaattis jaarraatu Baaroo ajjeese jedhee nama tokkotti illee himee hin beeku. Jedheen beeku kanaan. So akka achi turtanitti jechuun namni si ajjeese wanni isin irra beektan maaltu jira? Balaadhaan du'ee ammasuma haasa'utu gaariidha. Ayya.